السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجان كوكا بجاف جالا فلفنا هوندا كيسن بكا جرتنا تسنجو. أوكي أبي كنا كيسن سيننا. كان ماستر غافا كيسن سينو بكا كان فيلنا. أتشبودا حالة سلكين كين جت ورا بمن أما فكينيا سلكين كان كول كي أوتي ورا بمن تيف أسفلنا. سنة بودا كانوا لي كان ميديا روبلنا. سنة بودا بكا فيديو كين جرو نفلنا. فيديو كو kana fakkeenya viidiyoo kana TikTok irraan buufadhee TikTok irraa immoo akka fakkii TikTok bakka jedhu iddoo kanaan qabaanne wanti irraan buufadhee gara Googleetiin buufadhee gara Googleetiin buufachuu si barbaachisa TikTok irraa ta'e yookaan immoo wama fakkeenyaaf YouTube irra jira wanta kana viidiyoon akkana achi booda bakka kana barreeffama kana asirraa qaba deebi'ee waan kana deeganaa qaba sana balleessuuf immoo bakka kanatti akkana rukuteen bakka kana rukutee sana booda bakka kanatti akkana dhufeen qubaa walitti kana buta. Okay, san booda asitti dhufee raayit godha. Fakkeenyaaf viidiyoon keessan qabaachuu dhabuu mala. Yookaanis immoo ofiifis immoo fakkeenyaaf makiinaa keessa teessanii waraabachuun hin danda'amu yoo isinii mijaa'u ta'e. Okay, video ci sagaleen isaa waan nuyeekuuf sagaleen isaa baay'ee niyya kanaaf sagalichaa hamma irraa balleessina kana goone kanumaa jechuudha video ci inni jalqaba waraabbatamu viidiyoon kanumaa jechuudha inni kun waan wanti irraa buufattanii jechuudha walumaa galatti erga kanaas bakka kana dhuftanii as rukuttu achi booda viidiyoo keessan kaameraa keessatti waraabbattan waan ta'eef viidiyoo keessan asii fudhattan hamma gaa wanti isin hubachuu qabdan viidiyoo isa kana viidiyoo isa kana sirriitti caqasuun keessan murteessaadha. Fakkeenyaaf kun amma asii gaafa dhufu gara siitii goree as dhufe hanga nu barbaachisu gochuuf viidiyoo isa kana xiqqoo sa'aatii isaanii dheeressina. Okay, sa'aatii isaa waan dheeressinuuf amma gaa viidiyoo isa kana ilaalaa isa kana wanti isin hubachuu qabdan viidiyoo isa kana kaleerii carqii kaleerii kanaa qabaachuu isin barbaada yoo diimaa ta'es magariisa samaawii lummuxxii haa ta'u malee bifa biraan qabaatiin malee carqii kana qabaachuu isin barbaachisaa akkanatti waxxarattanii gar tokkoon fixxanii gar tokkoon immoo yoo hafes rakkoon qabu kun boodatti cita waan ta'eef amma gaamee viidiyocha kaafnee ilaalla. Lafa duubatti harka isaa jechuudha. Achi fuuluu isaa immoo achi garagalfata. Maaliif achi garagalee? Fuulli isaa sababiin achi garagalee sababa uume jechuudha viidiyoochi hanguma kana nu barbaachisaa. Hanganaa gahuu dhabuu mala. Asirratti gaa fuulli isaa sababiin achi garagaleef karaarra jira waan ta'eef karaarra fuuldurri isaa gaafa kun itti badu kaleediin kun gaafa itti badu karaarra baha waan ta'eef achi garagala sirriitti asiin garagalu ammas immoo akka waan wanti sanarra jirutti jechuudha hin sosocho'a qaamaan yeroo viidiyoocha waraabbatu. Karaarra buuseera dhaabateera. Miilli isaas sosocho'aara jechuudha. Kaameraatti as garagalee warra ilaalaaruun harkaan akkas jedhee jechuudha. Okay. Sana booda isa kana akka inni viidiyoo naa dheeressu jedhanii akkas godhee kana bakka isaatti nan deebisa. Okay, sana booda amma gaa bakka kana rukunne as rukunne san booda iddee kana rukunna gara gadii kana innis maaliifi kaleerii bifa magariisaa barbaadannee magariisa hedduu jira garuu magariisittuma ta'ee ka'ee gara magariisa isa bifa carqii koo fakkaatuun naqee fudhadha. Raayitiin itti godhadhee kanatti
achi booda bakka kanaan of godha. Erga kana asii amma gaa okay. Bukkee kana immoo fakkeenyaaf bukkee kana immoo akkamitti itti kunnaa jechuun keessan oolu fakkeenyaaf heddee kana rukuttan gaafaas rukuttan bakka kana raayititti gootan san booda erga kanatti gootanii waan hin sila bareechaa sarkiseef keessa achi bade achi dudduubatti deebitanii bakka kana rukuttan. Okay, amma gaafa kana kirrii kunoo irsii bakka kanatti kunoo laa bakka qabanii asii achi butan isinii fideera. Gaaraa gadi itti buttan. Okay. Bukkee kana ammas asitti buttan. Gaara baatanii irraa itti gootan. Okay. Kana immoo akkana isin buttanii hin wadalchitanii qubaan. Yoo barbaadan hin xiqqeessitanii sana booda raawwii irra eddeen raawwii kanatti immoo maal gootanii eddee raawwii kanatti immoo as rukuttanii bakka kana akkana gara rukuttanii sii kana asitti waan diimtuu ifiddeetti. San booda fuulduratti akkana buttan isa kana asii fuutanii qubuma keessaniin eddee kanaa fuutanii yoo isin irraa badee itti deebitanii ammas asootti deebitanii quba keessanii akkana qabdanii kana qabdanii keessa dhawansiiftan fakkeenyaaf silaa jira miti asii fuutanii kana dhawansiiftan. Okay, amma oomishame. Sagalee isaa sila irraan cufee sagalicha deebiseen bana waan bareechee iyyee nu jeeqeef gadiin qaba. Karaarraa badeeraa jechuudha. Viidiyoon isaa kanuma wanti biraan jiru. San booda silkii keessan wanti sin hojii qabdan kaayaan maastar bifa hedduun jira. Kaayaan maastar inni kun bakki ispoortii godhu yoo asiin inni kun akkanatti ijattiin dalga deebitee isa dalga deebi'e kana yoo ta'e bakka kanaan ispoortii gootan. Yoo immoo tuqaan sadii fakkeenyaaf tuqaan sadiin kun kan keessan yoo eddee kana jiraate rakkoon qabu bakka kanatti dhuftanii kan keessan asitti bakki inni ispoortii godhu asiin jechuudha. Yoo tuqaan sadii immoo as ta'e asiin gamanaan jechuudha. Xiyyisii kana murteessaan xiyyisiin yoo dalga garagaltee bakki ispoortii godhu asii jechuudha gadi isinii buusu. Akka kana dubbistanii ispoortii ta'eeraa jechuudha gadi isinii bu'eeraa jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa si jaallannaa nagaa nuuf ta'a nu jajjabeessuu hin dagatinaa.